Ashamaa harkafuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduutii qabannee jirra kan isin wajjin turu ana Bunnaa Waabeekooti dursa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo diina uummata Oromoo leeluun nagahame. Dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2021 irratti paartileen siyaasaa bakka muummichi ministeeraa argamutti mari'ataniiru. Itoophiyaatti dagannaa fi maalla dhibdeen hawaasaa akka weerarri kooroonaa vaayirasii dabaluu taasisee jira jedhe Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa. Amnesty International UN Sudaan kibbaa irratti qoqqobbii meeshaa waraanaa kaa'e akka hin kaafne gaafate. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo diina uummata Oromoo leeluun nagahame. Waboon Cibara Odaa Bulluq Buttaa Eebantuu ganama kaleessaa muddee tokko bara 2020 waraana weerartuu gartuu nafxanyaa haleeluun 12 ajjeesuun 15 madeessee meeshaalee waraanaa 10 diinarraa hiikkachuun mooraa waraana Oromootti galii godhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Wallagga keessa socho'u naannoo Haroo Limmuu ganda Kalaalaa bakka addaa Daamii jedhamu keessatti humni gareen waboo jaalmo'een durfamu guyyaa kaleessaa tarkaanfii kana fudhatee jira. Yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo sochii waraanaa haala saffisa qabuun diriirsuun tooftaa yeeruchi gaafatuun diina haleelaa jiraachuun isaas beekamaadha. Dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2021 ilaalchisee paartileen siyaasaa bakka muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed argamutti mari'ataniiru. Marii kanaanis faayidaa filannoo bara 2021 akkasumas sirna filannoo ilaalchisuun yaadni ka'umsaa marii abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiin dhiyaateera. Barreeffamni dhiyaate filannoon 2021 gara dimokiraasii dhugaatti ceesisuuf gumaacha olaanaa akka qabuu fi sirna filannoo irratti kan xiyyeeffateedha jedhe barreeffamichi. Haaluma kanaan barreeffama dhiyaate irratti paartileen siyaasaa marii gaggeessanii jiru. Filannoo bara kana qabsaa'otaa fi abbootii siyaasaa gurguddoo jumlaan hidhanii bakka jiranitti dhimma biyyaa fi sirna dimokiraasii irratti mariin godhamu bu'aa akka hin qabne beektonni qeeqaa jiru. Itoophiyaatti dagannaa fi maalla dhibdee hawaasaan weerarri vaayirasii kooroonaa dabalee jiraachuu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beeksise. Weerara vaayirasii kooroonaa ilaalchisee dagannaa fi maalla dhibdeen hawaasni agarsiise tatamsa'ina dhibichaa babal'isaa akka jiru Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa ibse. Akka Daarektarri Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganee Raggaasaa Reediyoo Sagalee Ameerikaatti himanitti odeeffannoo haaraa osoo hin dabalatiin lakkoofsi namoota dhibee COVID-19 itti cimee jiru 300 galuu ibsaniiru. Qajeelfamni dirqisiisaa ture ka'eera kooroonaan hin jiru jedhanii namoonni dhibee kanaaf of saaxilaniiru jedha. Ministeerri Fayyaa haala kanaan haa ibsan malee babal'ina dhibichaaf sababa kan ta'e sirna bulchiinsa mootummaa biyyattii ta'uu beektonni dubbataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa waggaa weerarri vaayirasii dabalaa jiru kanatti siyaasa dalgachuuf jecha hawaasa hanga sadarkaa gandaatti hedduminaan walitti qabaa jiraachuunis ni beekama. Amnesty International UN Sudaan kibbaa irratti qoqqobbii meeshaa waraanaa kaa'e akka hin kaafne gaafate. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii qoqqobbii meeshaa waraanaa Sudaan kibbaa irra kaa'ee ture akka hin kaafne gaafateera. Sababni isaa immoo humnoonni mootummaa jeequmsa jabaa uumuun namoota nagaa haleeluun yakka waraanaa raawwachaa jiru jedheera. Humnoonni mootummaa fi mormitoonni duraanii ajjechawwan seeraan alaa raawwachuu, dirqiin qe'ee irraa buqqisuu, dararaa fi qabeenya namoota nagaa mancaasuun Amnestiin ragaa argadheera jedheera. Kutaalee biyya akka Joongilee, Laaksii, Waraappii fi Lixa Ikuwaatooriyaa jedhamutti rakkoon nageenyaa bara kana akkaan ammaachuusaas ibseera. Salphaanumatti mootummaan Sudaan kibbaa uummata isaa eeguu hin dandeenye. Manni maree nageenyaa qoqqobbii waraanaa kana sarbiima mirga namoomaaf qaamolee mootummaan raawwatu yeroo hammaatee jiru kanatti ni kaasa yoo ta'e itti gaafatamummaa dhabuudha jedhan Daarektarri dhaabbatichaa damee bahaa fi kibba Afrikaa Deeproos Muchena. Mootummaan Sudaan kibbaa bara kana qoqqobbiin meeshaa waraanaa akka irraa ka'uuf gaafachaa turuun isaas ni yaadatama. Ajajaan waraana waliigalaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Adam Mohammad hidhamuun dhaga'ame. Jeneraal Adam Mohammadii fi muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed gidduutti wallabdeen siyaasaa uumamuun maddiileen garaagaraa ibsaa jiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Tigraay rakkoo isaanii marii hiikuu qabu kan jedhuu fi haala bobbaa waraanaa irratti wal mormiin akka ture himamaa jira. Jalqaba baatii sadaasaatti hanga mootummaan federaalaa labsii waraanaa naannoo Tigraay irratti labsetti
Jeneraal Adam Muhammad ajajaa waraanaa waliigalaa biyyattii ta'ee hojjechaa kan ture waggaa ta'u, Jeneraal Adam waggaa darbee eegga Itamaajoor Shuum kan turan Jeneraal Saaree Mokonnon humnoota nafxanyaan ajjeefamaniin booda ture kan gara aangootti dhufan. Kaaba Itoophiyaatti lolli dhaabbatee wal dhibdeen dhalatee mariin akka furamu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Mike Pompeoon gaafatan. Pompeoon kan kana jedhan marii bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa Ahmad wajjin guyyaa gaafa wixataa taasisaniin ture. Dubbiin kun erga mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessa opereeshinii geggeesse xumuruu ibsee fi naannicha ijaaruuf akka dalagu himeen booda dhaga'ame. Humnoonni TPLF immoo lolli akka itti fufu ibsanii turani. Gama kaaniin ammoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa to'atamanii turan gadhiifamuun gabaafame. Pompeoon ergaa Tiwiiteraa isaanii gubbaatti barreessanii muummicha ministeera Abiy waliin gaafa wixataa bilbilaan mari'achuu ibsuun mootummaan Itoophiyaa sadaasa 28 bara 2020 opereeshinii waraanaa xumuruu isaa akka ibses quba qabaachuu dubbatanii ta'us walammeessuun hamma mul'atuu fi hanga mul'atutti balaa lolichi fiduu maluun yaadda'uu isaanii ibsaniiru. Miseensi hojii raawwachiiftuu Abuut Adde Keeriyaa Ibraahim harka kennachuun dhaga'ame. Abiyyaa'in mana maree federeeshinii duraanii fi miseensi TPLF Adde Keeriyaa Ibraahim mootummaaf harka kennachuu odeeffannoo wallabsii yeroo muddamaa naannoo Tigraay qulqulleessuuf qaamni mootummaa hundees ibseera. Adde Keeriyaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu addichaa 9 keessaa tokko yoo ta'an aangoo isaanii federaalaa gadi dhiisuun gara naannoo Tigraay kan deeman tibba filannoo naannichi ofiin geggeessuuf qophooftetti ture. Lolli naannoo Tigraay erga eegalee booda namoota mootummaan federaalaa yakka garaagaraan shakkee ajaja hidhaa irratti baase keessaas Adde Keeriyaan isaan tokko. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti qeerroon naannichaa Basaasaa Girmaa Xuruunaan nama jedhamutti tarkaanfii ajjechaa fudhachuun isaa dhaga'ame. Namichi tarkaanfiin kun irratti fudhatame Girmaa Baqqalaa namni jedhamu magaalaa Naqamteetti dargaggoota hedduu basaasuun ajjeesisaa kaan ammoo mana hidhaatti guursisaa turuun isaa himamaa tureera. Qeerroon Naqamtee namoota basaasummaa irratti bobba'anii turan hatattamaan akka of qusatan ergaa akeekkachiise booda basaasota namoota nagaa dabarsanii kennurraa of qusachuu didan irratti tarkaanfii fudhachuuf akka dirqames maddeen keenya ibsaniiru. Erga qeerroon tarkaanfii kana fudhate booda waraanni murna bilxiginnaa dhukaasa magaalaa keessatti banuun namoota nagaa hedduu mana hidhaatti guuraa akka turanis odeeffannoon magaalaa Naqamtee irraa arganne ni ibsa. Fedha mataa isaanii guuttachuuf jecha qabsaa'ota haqaa fi dhiigaa hawaasaa lolaasuu irratti kan bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuun gara fuulduraattis cimee kan itti fufu ta'us qeerroon magaalaa Naqamtee fi naannawaa ishee jiran beeksisaniiru. Keeniyaan himata mootummaan Somaaliyaa irratti dhiyeesse haaltee jirti. Bal'ina oduu kanaa caalii guddataa akka armaan gadiitti dhiyeessa. Keeniyaan himata mootummaan Somaaliyaa irratti dhiyeesse haaltee jirti. Mootummaan Keeniyaa Soomaaliyaan filannoo biyyaalessaa dhufaa jiru keessa harka galfachuu yaalaa jirti jechuun himata inni dhiyeesse dhugaarraa kan fagaate jette. Soomaaliyaan Keeniyaan dhimma keessoo kiyya keessa harka seensifataa jirti jechuun ambaasaaddara Keeniyaa Moqaadishoo yoo ariitu ambaasaaddara Soomaaliyaa Naayiroobii jirus haga wal dhibdeen kun furamutti biyyatti akka deebi'u ajajdee jirti. Ministeerri dhimma alaa Keeniyaa tarkaanfii Moqaadishoon fudhatte quba hin qabu jedhee waajjirri ministeera Keeniyaa kun oduu kan saba hin mallerraa malee barreeffamaa yookaan karaa toora dippiloomaasii wanti nu dhaqqabe hin jiru jedhee haa ta'uyyuu malee Keeniyaan waan dhimma keessoo biyya kamuu keessa hin seentu tarkaanfiin Soomaaliyaan fudhattes kan nama gaddisiisu jedhe. Himata Soomaaliyaan Keeniyaa irratti dhiyeeffataa jirtu waan Juubaaland ilaallata. Soomaaliyaan kan biyya ollaa ishii Keeniyaan geggeessitoonni bulchiinsa Juubaalaandii fi filannoo biyyaalessaa Soomaaliyaa dhufu irratti akka hin hirmaanne dhorkaa akka jirtu odeeffannoon qaba jechuun himatte. Waajjirri dhimma alaa Keeniyaa garuu himata kana ammas haalee jira. Ibsa miseensi Keeniyaa waliigaltee mootummaa jiddu galeessa Soomaaliyaa fi kutaalee bulchiinsa Soomaaliyaa waliigalan ni deeggartee erga jedheen booda waliigaltee kanaaf bitamuun garuu gahee warra geggeessitoota siyaasaati jedhe. Keeniyaan biyyoota Soomaaliyaa keessatti nageenya akka bu'u hojjetaa jiran keessaa tokko ta'uu eeree
mootummaan jiddu galeessa Soomaaliyaa fi kutaaleen bulchiinsa Soomaaliyaa filannoon biyyattii dhufu kun naga qabeessa akka ta'uuf marii akka geggeessanis gaafatee jira. Filannoon bakka bu'oota paarlaamaa Soomaaliyaa haga muddee 27tti kan geggeeffamu yoo ta'u, filannoon pirezidaantii Soomaaliyaa garuu gaafa gurraandhala 1 bara 2021 akka geggeeffamu bulchiinsi pirezidaantii Farmaajoo ibsee jira. Ayyan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kan guyyaa irraa kan hangasii ture. Isinis qophiilee OT afaan biroo wajjin turtii gaarii.